mootummaan naannoo Afar mootummaa federaalaa wajjin ta'uudhaan abbummaa galaana diimaa mirkaneessuuf akka hojjetu beeksisuudhaan galaanni diimaa naannoo Afar irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaatee waan argamtuuf abbummaan galaana diimaa kan Afar ta'uu beeksiseeti. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi fi pireezidaantiin biyyaalessa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buraanii wajjin dhimma bishaan laga Abbayaa irratti marii taasisaniin murteen Itoophiyaa fudhattee mormuu ibsaniiti. Guyyaarraa waraanni TPLF fi buleeyyiin mootummaa naannoo Tigraay mormuun hiriira bahaa jiran hanga aangawoota finxaaleeyyii TPLF fi aangorraa buusanitti manguddummaa hamuu kan hin dhageenye ta'uu ibsaniiti. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu teenya har'aatii amma bal'ina oduu isinitti himnaatii hanga dhuma oduu teenyaatti nu hordofuuf chaanala lammii miidiyaa subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha amma bal'ina oduu isinitti himna. Kamisarraa onkololeessa 16 bara 2025 kominikeeshinii mootummaa naannoo Afar Ahaduu miidiyaaf ibsa kanneen seenaa keessatti galaanni diimaan qaama Itoophiyaadhaa waan ta'eef abbummaa galaana kanaa mirkaneessuuf mootummaa federaalaa waliin akka hojjetu ibseeti. Ganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Afar obbo Muhammad Ali Itoophiyaan biyya galaana malee hafte taatee akka ittiin fufne wareegama barbaachisu kafaluun abbummaa seena qabeessa galaana diimaa nagaan deebifachuudhaaf ciminaan ni hojjanna jechuudhaan miidiyaaf ibsa kanneeti jira. Seenaa keessatti jaarraa hedduuf galaana diimaan kan Itoophiyaaf ta'ee odoo jiru waggaa 27 dura dogoggoraan Itoophiyaa irraa kan fudhatame ta'uus ibseeti jira. Tattaaffii mootummaan Itoophiyaa galaana diimaa deebisee argachuuf godhu hunda keessatti uummanni fi mootummaan Afar mootummaa cinaa dhaabbachuun wareegama barbaachisu kamuu kan kafalu ta'uu ibseeti jira. Hoogganaan kominikeeshinii kun ibsa isaa keessatti uummanni Afar koriidarii Itoophiyaan ulaa galaana diimaa ittiin seentu ta'uu ibsuudhaan gaafiin buufata galaanaa yeroo gabaabaa keessatti akka mirkanaa'u akeekeeti. Dhimma buufata doonii ajandaa biyyaalessaa qofa odoo hin taane ajandaa addunyaa waan ta'eef paartileen dorgomtoota mootummaan Itoophiyaa dhimma buufata doonii irratti tattaaffii godhu cinaa dhaabbachuun faayidaa biyyaatiif tumsuu akka qabanis dhaameeti jira. Nageenyaaf dursa kennaa hiyyummaa falmaa balbala seensaa fi ba'umsaattis haa qabaannu kaja'u obbo Muhammad Ali ulaa galaanaa argachuuf ammoo dhimma hin oolle ta'uu hubatanii obboloonni keenya dafanii mariidhaaf qopheessuu qabu jechuudhaanis dubbateeti. Pireezidaantiin mootummaa federaalawaa Itoophiyaa obbo Taayyee Asqasillaasee yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii 8ffaa irratti haasawa taasiseen Itoophiyaan biyyoota galaana diimaatii fi galaana Hindii waliin daangeffaman hundaaf misoomaa fi nageenya walqixaa mirkaneessuuf mala hunda galeessa akka hordoftu ibsuun isaa ni yaadatama. Akkasumas hirmaannaa dippiloomaasiitii fi karaa nagaatiin galma imaammata seera qabeessa ta'e hordofuun akka itti fuftus ibseet jira. Sirna baninsa mana marii bakka bu'oota uummataa jahiisaa fi mana marii federeeshinii waggaa 5 irratti haasawa taasiseen Itoophiyaan qarqara laga Abbayyaatii fi galaana diimaa irratti akka argamtu ibsuudhaan hiree fi egeree isii bishaan lamaan waliin walitti hidhata guddaa qabaachuu dubbateeti jira. Biyyattiin teessuma lafaa seenaa fi diinagdee isii ilaalcha keessa galchuun bu'uuraalee faayidaa waliinii fi tumsa waliinii akkasumas walta'iinsa waliinii cimsuuf carraa nagaa uumuu irratti hundaa'uun qarqara galaanaa mirkaneessuuf marii jalqabdee jiraachuu fi ajandaan kun sadarkaa idil addunyaattis yeroodhaa gara yerootti xiyyeeffannoo argachuu obbo Taayyee Asqasillaaseen yaadachiiseeti jira. Guyyaarraa onkololeessa 16 bara 2025 pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi fi pireezidaantiin biyyaalessa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buraaniin wajjin wal arguudhaan Masrii magaalaa Kaayiroo masaraa biyyaalessa Masriitti marii taasisaniin dhimma bishaan laga Abbayyaatii fi nageenya biyyaalessa Suudaan irratti marii taasisaniin dhimmi bishaan laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan murtee gama tokko qofa waan murteeffatteef murteen Itoophiyaa seera idil addunyaa cabsu jechuudhaan mormuu dubbi himan pireezidaantii Masrii ambaasa Ambassador Muhammad al-Shewaaniin himeeti jira. Leetinaar Jeneraal Abdul Fattah al-Buraaniin ejjenoo gamtaa Masrii fi Suudaan hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa irratti qaban cimsee kan ibse hoggaa ta'u akka ibsa pirezidaantii biyyaalessa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buraaniitti itti fayyadamni bishaan Abbayyaa murtee gama tokko qofaan tasuma kan hin danda'amne ta'uu ibsuudhaan murtii gama tokko kana mormullee ibseeti jira. Marii pirezidaantota lameenii haala qabatamaa Suudaan keessa jiru irratti yoo ta'u marii tanaanis pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi
Hamisiin abbaa biyyummaatii fi nageenya naannawa Suudaan eeguuf deeggarsa kan taasisu ta'uu irra deddeebiin mirkaneesseeti jira. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniinis deeggarsa itti fufinsa qabu taasisuu fi tattaaffii Masrii taasisaa jirtu tanaas galateeffateeti jira. Deeggarsi kun walitti dhufeenya gadi fagoo uummattoota lamaan jidduu jiru kan calaqqisiisu yoo ta'u, Suudaan rakkoo amma mudatee akka mo'attu kan gargaaru ta'uus ibseeti jira. Yeroo ammaan tana Suudaan keessatti gareen waraanaa gurguddoo lama jidduutti lola deemaa jiruun haalli nageenyaa Suudaanii sodaachisaadha. Kana malees pirezidaantonni biyyoota lamaanii marii taasisan tanaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti ejjennoo wal fakkaataa akka qabanis ibsa waloo baasaniin mirkaneessaniiti jiru. Hidhattoonni TPLF fi buleeyyiin hooggantoota wayyaanee mormaa jiran hanga hooggantoota finxaaleeyyii aangorraa buusanitti mormii isaanii kan itti fufu ta'uu ibsuudhaan manguddummaa jaarsolii Tigraayitti ergamtee diduun dhaga'ame. Hooggantoonni wayyaaneetii fi manguddoonni Tigraay mormiin kun akka dhaabbatu irra deddeebiin iyyatanillee hanga hooggantoonni finxaaleeyyii wayyaanee buqqaafamutti hambii keenyatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo qaban himuun dhaga'ame. Hidhattoonni naannoo Tigraay kaampii waraanaa hunda keessa jiran kaampii isaaniitii gabbahuudhaan mormii kana keessatti hirmaataa kan jiran hoggaa ta'u, hidhattoonni tokko tokko ammoo mormii karaa nagaa qofaan wayyaanee buqqifamuu waan hin danda'amneef humna waraanaa TPLF fi Afar keessatti ijaaramee jirutti dabalamuu fi bosonatti deebi'uun furmaata ta'uu kanneen dubbatan jiraachuunis ibsameeti jira. Gama biraatiin ammoo hooggantoonni TPLF fi hooggantoota finciltoota TPLF hedduu to'achuudhaan hidhaa jiraachuun dhagahameeti jira. Hanga ammaatti hidhattoonni TPLF fi mormii kanarratti hirmaatan 13 ol hoggaa hidhaman ajajoota waraanaa mormii kana qindeessan ja'amanii shakkaman keessa Jeneraal Giisheen namni ja'amu to'annoo jala ooluun himameeti jira. Jeneraal Giisheen kun humna addaa TPLF fi ajajaa gama bahaa hoggaa ta'u, humnoota inni ajaju keessa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 15 hoogganuu fincila finciltootaatii banaa keessatti hirmaachuu wal qabate to'annoo jala kan oolee ta'uunis gabaafameeti jira. Kanaan dura Jeneraal Giisheen ajajaa Jeneraalaa Maashoon hooggansa raayyaa waraanaa irraa kan kaafaman hoggaa ta'u, hidhattoonni inni hoogganu hundinuu mormii gara waraanatti deebi'uunis ibsameeti jira. Yeroo ammaan tana hidhattoonni duraanii kunneen pirezidaantii naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaatii fi durataa dhaaba TPLF kan garee Shaabiyaa wajjin hariiroo uume Dabratsiyoon Gabra Miikaa'el mormuu irratti argamu. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.